Hayyina shamaa akkam jirtu hordoftoonni kabajamtoonni chaanala kiyyaa kun guyyaa irraa kanas wanta haraatii walitti deemnee jirra. Gaan torbanoota lama oliif kan ta'u koneekshiniin Wallagga Lixaa irraa cufamee waan tureefitu badeetiin ture jechuudha. Akkuma beektan egaa guyyaa guyyaatti barnoota garaagaraa isiniif dabarsaatiin ture. Garuu sababa koneekshinii addaan citeetii jira jechuudha barnoota yaan isiniif dabarsaatii ture. Egaan kun guyyaa irraa kana deebi'eetiin jira jechuudha hordoftootiyyaa. Egaan guyyaa irraa kana immoo calma jedhee miti jechuudha kan inni dhufe appilikeeshinii wayii tokko isiniif qabadee dhufeetiin jira jechuudha. Appilikeeshiniin kunis baay'ee tokko kan isin fayyadudha jechuudha. Egaan appilikeeshinii kana faayidaan isaa wantoota hedduudha. Kun jalqaba gaafa keessa seentan keessoon appilikeeshinichaa kana fakkaata. Ingiliffaa, Amaariffaa kanneen hin beekne kanneen beekuutii barbaadan jechuudha. Fakkeenyaaf afaan Amaariffaa kan beektani Ingiliffaa beekuudhaaf kan barbaadan jechuudha. Karaa baay'ee tokko salphaa ta'een isiniif qabadheetii dhufe akkasumas immoo Ingiliffaa beektanii kan Amaariffaa beekuutii barbaadaniif kan jedhudha jechuudha. Kanaafi lamaan isaa furmaatanii ta'a jechuudha. Baay'ee tokko bareedaadha jechuudha. Appilikeeshinii asirra isiniif qabadheetii dhufe wantoota garaagaraadha jechuudha kan inni of keessaatii qabu suuraa isaanii dabalatee jechuudha. Fakkeenyaaf egaa iddoo kanarraa akkuma agartanii wantoota garaagaraatu jira jechuudha. Waa'ee saayinsii beekuu yoo barbaadan, waa'ee biqilootaa beekuutii yoo barbaadan, akkasumas immoo beelladoota garaagaraa wantoota hedduu addanarraa maqaa isaanii gattarreessa jechuudha. Kana qofaa miti wantoota hedduudha. Barreeffamaallee asii gadi wantoota hedduu wal bira qabuudhaan Ingiliffaa Amaariffaa wal biratti barreessuudhaan kan isin barsiisudha jechuudha. Appilikeeshiniin kun egaan sagaleedhaanis dhageeffachuu ni dandeessu. Akkasumas immoo namootaaf illee sheerii gochuu ni dandeessu. Ingiliffaan yoo dubbistanii Amaariffatti maal akka jedhamu wantoota garaagaraa jechuudha. Verboota garaagaraa wantoota hedduudha jechuudha kan inni of keessaa qabu. Kanaaf isin egaa appilikeeshinii kana buufattanii as keessa seenuudhaan Ingiliffa guyyaa guyyaatti wantoota hedduu addanarraa barachuu ni dandeessu. Intarneetii tokko isin hin barbaachisu jechuudha. Offlaayiniidha kan inni hojjetu. Kanaaf kunillee baay'ee tokko namatti tola jechuudha. Egaa iddoo kanarraa akkuma agartanii iddoo kanarratti afaan Ingiliffaa yoo barreesse afaan Amaariffaan bokkee kanatti sagaleedhaan dhaggeeffachuu barbaadan immoo dhuma kanarra dhuftaniitu kunootti kana play gochuudhaan dhaggeeffachuu ni dandeessu jechuudha. Egaan kanaafi appilikeeshinii kana eessaa buufanna kan jedhuu fi jalqaba Play Store keessan keessa dhuftaniitu wanti isin barreessitanii kunootti Amharic Dictionary Offline kan jedhu isa kana jechuudha. Isa kana yoo haala kanaatiin barreessitanii sarchii gootan salphaatti isiniif baaknu ni argattu jechuudha. Linkii isaa description jala isiniif kaa'ee waan jiruuf immoo qaxxaachi jalaatti salphaatti buufachuutii ni dandeessu jechuudha. Jalqaba gaafa appilikeeshinicha bantanii haala kanaatiin isiniif bana jechuudha. Iddoo kanarraa gaa fakkeenyaaf ammoo yoo kaar jettanii sarchii gootanii bifa yookiin immoo suuraa wajjin isiniif fida. Kun jalqaba gaafa keessa seentan haala kanaatiin barreeffamoota garaagaraa afaan Amaariffaanis ta'e Ingiliffaan sarchii godhachuutii dandeessu jechuudha. Inni kan biraan immoo kunootti gaa wantoota hedduu argachuudha fi iddoo kanarraati mallattoo tuqaa sadii kan jirtu ni jirti jechuudha. Iddoo kanarraa ishee kana innaa tuqxanii haala kanaatiin wantoota garaagaraa gadi isiniif baasa jechuudha. Fakkeenyaaf Amharic Words Book kan jedhu kana kalamfaarra jiru kana yoo tuqe kunoo kana naaf baasa jechuudha. Kana yoo naaf baaseeti jiru kunoo akkuma agartanii wantoota boodii wajjin yookiin immoo qaamolee miiraa wajjin wal qabatan addana keessaati afaan Ingiliffaa fi Amaariffaanii wal bira naaf kaa'e jechuudha. Kunoo gaa haala kanaatiin addarraa dubbisuutii nan danda'a jechuudha. Inni kan biraan favorite word kan jedhudha jechuudha. Wanta jaallattan tokko favorite gottanii kaa'achuutii ni dandeessu jechuudha. Barreeffama isinitti cimu yookiin immoo haala jechoota garaagaraa isinitti ciman illee favorite gootanii kaa'uudhaan salphaatti irra deddeebiidhaan shaakaluu akkasumas immoo jechoota jaallatan tokko kaa'achuudhaaf isin gargaara jechuudha. Inni kaan immoo impoortaantii kan ta'e kunoo isaa arfaffaarra jiru kana keessa innaa seentanii kunoo haala kanaatiin isiniif baasa. Are you free on Saturday kan jedhu ni jira. Are you okay wantoota garaagaraa isiniif barreessa jechuudha. Kunoo akka kanatti jala kanarraa afaan Ingiliffaan isiniif kaa'a irra keessatti afaan Amaariffaan jechuudha. Kanaafi iddoo kanarraa gaa sagalee isaallee play gochuun Can I practice with you? Can you help me? Cheers. Good health. Do you speak Amharic? Kunoo haala kanaatiin itti fayyadamtu jechuudha. Hangana waan cimu miti. Kanaaf addanarraa gaa wantoota barbaadan dubbisuutii ni dandeessu. Salphaatti afaan Ingiliffaas ta'e Amaariffaa xiqqoo ishee beekuudhaaf kan isin gargaaru jechuudha. Daawwattootiyyaa egaan wantoota akkanaa yoo kan barbaadan ta'e yeroo ta'an immoo kana caaluun isiniif qabadheetii dhufa. Masti nagaan naaf turaa isinan jaalladhaa isin kabajaa. Bye bye.